Akka mul'atan daawwattoota keenya qophiin isin hawwiidhaan eeggachaa turtan qophiin anaa dhufuu eegalee jira. Keessummaan keenya har'aa gariin isaanii haadha aartii Oromoo, gariin isaanii immoo falmattuu mirga dubartootaa, akkasumas immoo gariin isaanii weellistuu seenaa uummataa jedhanii kan ittiin waaman aartiist Halloo Daawweeti. Aartiist Halloo Daawwee gabaabumatti beeksisuudhaaf aartistiin kun umurii ishee 13ttidha kan hojii aartii kan isheen eegalte. Sana booda hojiin aartii ishee hojjette keessaatti sirboonni qeenxeedhaan yoo lakkaa'aman hangam hojjette hammaarraatti kan jedhuuf gara 240 sirboonni jechaadha kan lakkaa'amuu danda'an. Kaaseetta meeqa maxxansiistee hojjettan? Kaaseetta 23 maxxansiistee aartii uummata Oromootiif gumaacha qabdu kan taphattedha. Anaa dhufu jenne Halloo. Nagaa. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eedan jenna isinis. Halloon sababa dhukkubbiitiin, sababa rakkoo hawaasummaatiin uummata irraa fagaattee turte, aartii irraas fagaattee turte. Amma deebitee jirta akkam? Fayyaan kee akkam? Fayyaan kee amma wayyaa. Amma wayyaatiin jira akkam jirtu dura uummata fayyaan jedhu fedhe. Erga bara 1998 Oromoon fardaan dabaalee sirba jedhu erga sirbitee booddee waggaa 11 jechuun danda'ama. Waggaa 11 aartii irraa fagaattee turte Halloo. Addanii fagaadina dhukkubee. Dhukkubeetiin wal'aansaaniin bakka cufa deemee addaan muree dadhabe. Amma wayyooftee gara aartiittis akka deemte amma wayyaadha. Amma wayyaadha. Amma gara aartiitti deebi'eetti yaalii godha. Fedhiisas akka qabdu dhagayeetiin jira hojii ishee galteetta. Isa booda sin kaasna. Tole meegaa Halloon hojii amma kana hojjette keessatti dinqisiifattoota hedduu, jaallattoota hedduu, sirboota kee kan irra deddeebi'anii dhaggeeffatan, kan jajan hedduu uummattee jirta. Kun siif galaa guddaadha. Meegaa gara sagantaa keenya bal'inaatti darbuu keenyaan dura daawwattoota keenya toora bilbila keenya yoo bilbilli isinii hojjetee fi neetworkiin amma badaan hojjetu garuu yoo isinii ba'eef akka yaaltaniif duwwaa 22 yookaan 73 irratti erga gabaabaa aadhaa dursuudhaan 8331 irratti yoo nu barreessitan nu bira gahaa jennee ni abdanna. Yaada keessan nu biraan geessu, dinqisiifannaa keessan, gaaffii keessan biraan qaqqabsiisuu dandeessu. Mee gara Hallootti haa deebinu. Halloo fi maqaan Halloo jedhuu fi hojiin ishee wal fakkaataa jedhu. Hiikni Halloo jedhu maal jechuudha? Halloo muka jedhu muka jabaadha. Muka wixina ta'u muka utubaa. Utubaa manaa? Utubaa manaa jidduu muka dhaabbatu. Muka jabaa kan nyaadhamu. Kanaaf ati akkuma sana utubaa aartii? Utubaa aartiiti. Akka sana hin ibsa jechuudha. Namoonni akkasittiin akaasanii maqaan ishee fi hojiin ishee wal fakkaataa jedhu. Wal fakkaata utubaa manaati maqaan isaa. Mukni isaa jabaadha. Utubaa mana jidduu dhaabbatu. Waa hedduu keessa dabarsite? Waa hedduun dabarsite rakkoo fi bal'aasuma. Aartiidhaaf jettee waa hedduu keessa dabarsiteetta hin qusannee humna keessa beekumsa kee hin qusannee waan beektu hunda waan keessa dabarsiteef Halloon dhugumattuu akka moggaasa maqaa ishiitii jabduudha jechuudha. Akka mukni san jabaadha hin diigamu hin nyaadhamu akkasumatti hin jabaadhee anis hojjedhe afaan kiyya booda waan hin danda'u. Osoo hin danda'u maaliifin taa'aa maaliif afaan kun warri duraatis libirraan fa'aa warri dalagan akkasuma dhufan nutis warri isaan booda akkamittiin hedduu nama hedduu wajjin kaane namni cuftiin nurraa hafan akkamittiin osoo hin danda'u afaan kiyya irra taa'a. Aadaa afaan kiyyaa kana yoo afaan kun hin jiraanne aadaan hin jiraanne hin jiru namuu. Kanaaf aadaadhaan tattaafachuun qabaa jeetiin hamileen qaba ammas sirba jaalattu malee hojjechuu hin dandeessu. Tole mee haasaa keenya reefuu eegalle waan ta'eef bakka dhaloota kee irraa odeeffadheetiin ture. Direedawaa irraa kiiloomeetira muraasadha kan fagaattee argamtu. Awwaallee jedhamti. Awwaalleen kun immoo hiikni isaa jabaanaan jedhan ammas. Awwaalleen jabaadha bakka seenaan itti awwaalamtee itti kaayyatan uummanni Oromoo. Bakka seenaa itti kaayyatanii hogguu haasawan amata irraa itti dhufan. Itti dhufanii walii galan itti haasawan haasawa san murteeffachuudhaaf walitti dabarsuudhaaf. Akkas jedhama dubbiin haa bultuu. Haa bultu dubbiin. Eenyu bira haa bultuu. Yoo akka hin taane taate buluu ishee irra immoo ni coomti waan ta'eef haa awwaalamtuu. Haa awwaalamtuu achitti awwaalamte awwaallee. Awwaallee jedhan sana booda.
Kanaaf bakka awwaalleen kun bakka jaarsummaa bakkatti Oromoon itti wal araarsu. Namatti wal araarsitu. Nama wal lole, nama wal dhabe, nama wal ajjeese bakkatti murtiitti gootu itti murteeffatu. Itti murteessan. Kana jechuun gaa daawwattoota keenya bakki kun bakka araaraa ta'uu isaatiin dubbiin hin taane haa awwaalamu jechuurraa kan moggaa'edha awwaalleeni. Egaa waa'ee awwaallee kaasnee jirra. Halloon yeroo ijoollummaa ishee sirba waan jaallattuuf nurraa usiitiin siin jedhan nurraa callise yeroo baay'ee. Nurraa callise gujaan bakka san dhiiseetiin deemu. Hogguu callise gabbeetiin iyya gabbeetiin lallaba. Ifi wallisee fixadhu malee hin dhiisu. Callisii kana badaan jaallattu ati. Hin fedhu kaa callisiin nama ukkaamsuudha bar. Hin dalaginii waan kana. Yeroo ijoollummaa kee ijoollee keessaati adda taateet sirba irratti. Sirba Alibirraa afaan dabaldhalaa. Mee akkam na yaadachiisame. Sirba Alibirraa. Faa gaafa san jaalaluma ta'e takkana na gubdu jedhan jaalaluma ta'e takkana osoo murtii beekaa waasillee dararuu jedhan sirba san tumna gabbaane. Isa dhaanni ka'umsa sii ta'ee akka sana akka aartii jaallattu si taate. Sirba isaanii takkatti damma'ineehu. Arfan qalloo beektaa? Afran qalloo na dura. Nuti hawwisoo biiftuu biyya teenyaa. Jaan ijaaramne Alishabboo faa Abdulhamid Ahmad Boruu faa. Muhammad Ahmad Qophee. Muhammad Qophee. Qophee Muhammad Ahmad. Alishabboo hedduu isaa warreen jiranii fi kan biyya alaa jiranii fi kan as jiranis hedduu wal keessa. Amma addaan facaane hawwisoo biiftuu biyya teenyaa jaamnee ijaaramne miti. Halloon dhiifama. Halloon sirboota isheen sirbitu baay'een isaanii kiliippiin qaban. Kilippii malee reediyoodhaaf kan ta'an irra caalli isaanii sagaleedhaan kan turan yeroo sana maaliif sagalee irratti xiyyeeffata ture kilippiidhaan maaliif baay'ee isaan sirbani. Kilippiin gaafa san hin jirtu gaafa san daleeneeti ni dhokannaa daleynee kilipbii namni nu daleessisu hin jiru. Maaliif? Afaan Oromoo kana hedduu waan cimne gaafa eegalle san nu dhorkaat turani hawwisoo ijaaramnees nu diiganii adare gallee hawwisoo meegamaa nu godhanii hawwisoo meegamaatirraas nu diiganii deebi'anii hawwisoo tokko jaaran meeshuma teenya irratti nutis nu ori'anii meeshaa teenya irratti hawwisoo baandii maali jedhanii jaaran baandii goha baandii jedhanii kan sabaaf sablammoota walitti qabatee deemu isin hin taatan jedhanii nu galchan. Yeroo san. Yeroo san. Mee halloon waa si yaadachiisna sirboota kee kanaan dura hojjette keessaati hamma ta'e walitti fiffinnee xiqqoo fudhannee kilippii warra hin qabne jechuudha. Kanaaf kilippii keessaa immoo suura kee tokko irra keennee sana booda akkasitiin kan qindeeffannee daawwattoota keenya tapha kana sin daawwachiisnee walitti deebina. Mee si yaadachiisna dhaggeeffadhu mee hallu. Barbaanne wal barraa ni barra walirraa wajji tarkaanfannaa yeroo keenya arraa. Barbaanne wal barraa ni barra walirraa wajji tarkaanfannaa yeroo keenya arraa. Binaatti akeedaa buudhatti yeekaa gooroodha. Wailata isuma loloni isati Sindala nandarkinaka Sindala nandarkinaka Olteni gata yone walaka Sindala nandarkinaka Sindala nandarkinaka Olteni gata yone walaka Namtidan nagiri gahuti Yanika dimana mati
Daawwattoota keenya ol deebinee jirra. Sirboota kee hojjettee yoo deebitee dhaggeeffattu maal sitti dhaga'ama? Haalaan dagamni gammada haalaan gammada. Dalaguu kiyyaaf ni gammada. Yeroo sana si yaadachiisu baay'ee fagoos waan ta'aniif. Fagoodha baay'ee fagoo waan ta'eef ni jaadadha. Bakka itti dalagee fi akka itti hojjedheef ni jaadadha. Hedduu na gammachiisa. Meega sirboota kana keessa barbaannee wal barraa lataa eessa dhaloonni kee obboleessa gaarii fi dhimmoota adda addaadha kan jedhu mee isaan kana naa ibsine. Kan dura sirbee eegalee barbaannee wal barraa sun. Jalqabni sirba kee. Jalqaba sirbee eegalu barbaannee wal barraa. Ni barraa walirraa hojii tarkaanfannee yeroo isaatu arra jedha. Yeroo isaatu har'a. Dura ammallee akkasuma jedha. Tole lataan eessa dhaloonni kee kan jiru. Lataan eessa dhaloonni kee jaa? Lataadhaaf kan sirbame jira amma sirbama dhageenya keessaa maal inni sirbichi? Eenyu sirbame? Lataan eenyu? Lataan bara muka keessaa bahee akkana latu jira. Muka keessaa bahee latu jira. Okay. Odeeffannoon dhageen garuu abbaa manaa siif sirbitee naan jaan. Ta'us ni mala inni akkasi dheeraadha. Kanaafuu lataa wallistoota keessaayyuu kan abbaa manaa siif. Wallisteeyyuu ta'uu dandeetta. Inni nama dheeraadha warra mujooti. Akkamiin wal bartanii inni shawaa keessa akka ta'e dhagee? As gaafa garsiisaaf dhufne. Finne. Bara 1960. 69. Naannoo sana akkanatti dhagee. Achi gaafa dhufne agarsiifnu isaan achi keessa hojjetan. Innis weellisaa ture. Wallis koomtee achi keessa ijoollee quraana 6 kiilooti. Wal barrallee hin jenne gaachuma wal barree nuti biraa gallee isaanis ni jolla dhufan. Ariyaanii mangistiin gaafa. Akkamiin jaalalli si qabdee yeroo sana? Gaafa sana amma sirbine mana addaraasha waanidha. Addaraasha tokko jiru guddaa. Achi waliin fidanii sirbinee kutaa 11 irraa waliin fidan. Achi sirbinee barbaannee wal barraatanis gaafa sana achitti sirbee hedduudha Alishabboo fa'aadha warreen wallisanis hedduudha. Ki walifne Gaaddisa Abdullaahi Alishabboo Alibirraa hedduu achi walgahii takka irratti sirbinee achirra wal agarree nuti amma gaaggaa sirbinee guyyaa 3 addaraasha gubbaa irratti sirbinee hoggaa sirbicha finne naquu majallaa. Isatti dhufnaa akkamitti wal bartanii abbaa manaa? Isa achi wal barre hunda achi wal barsiisan kutaa 11 irraa waliin fidanii wal baradhaa jedhanii wal baranne nama ijoo wajjinu. Tole dhimmoonni ati irratti sirbitu obboleessa gaarii maal akka artistii tokkootti artistiin booda sin kaasna bal'ina isaa dhimmoota ati irratti sirbitutu baay'eedha. Akka amma artiin amma jaalala duwwaa irratti xiyyeeffachaa jira. Isas bal'inaan booda waan qeeqtu qabda akka artistii hangafa tokkootti dhaloota gidduu irra jirta. Kan darbe argiteetta kan hamma dhufaa jirullee argaa jirta waan ta'eef qeeqa keeni keetta kana booda itti deebina jedheetiin kana ni ilaalla. Halluun waltajjii jalqabaa uummata fuuldura dhaabbattee sirbite irratti mudannoo qabdii jaan. Irratti mudannoo qaba wanta sirbeen beeku nama dila san duratti kophaa kan sirbu. Nama dila san addaraasha guutuu dila san gubbaa irratti takkaa sirbeen beeku. Sodaadheetiin akkana gaggoodha eegguun achi bahe. Kophee Mahamad amma kun nama walgora dhugaa akkanatti sirbanii naan jee. Footoo akkasitti ka'ellee ni qaba. Finne malee amma hedduun mataa isaanii gubbaa ilaalan jechuudha. Akkasitti mataa gubbaa ilaalee sirbi gaafa. Sodaa namaa jechuudha. Sodaa nama dila kanaa takkaan agarree kaalu kophaan sirbaa tureemi. Kanaaf hin rakkattee waltajjii kee jalqabaa irratti. Hogguu sanee jalqaba irratti rakkadde eegas booda hiikkachaatiin deeme. Sirba yeroo sana waltajjii irratti sirbite ni yaadatta? Barbaannee wal barraa nagaa. Isuma kan. Sirbuma kana barbaannee wal barraa ni barraa walirraa walitti tarkaanfannee yeroo isaatu arra jedha. Mee jedhame sagaleessi mee? Barbaannee wal barraa ni barraa walirraa wajjii tarkaanfannaa yeroo isaatu arra khadiyaa khabahaa khadidiimaa boroo irree tokkoon kanee wal barruu dhiiroo. Barbaannee wal barraa akkana jedha sirbichi. Sagaleen kee ammayyuu akkuma duraatti jira. Ammallee dulloome. Artistiin hin dulloome miti yaal? Hin dulloome. Hin dulloome. Jaba. Hin dulloome. Toremi halluun umrii ishii irra caalaa hawwisoo keessatti dabarsitee jira.
hawwisoo baay'ee gara afurii waan akkasii naa yaama. Hawwisoo baay'ee keessatti hojjechuun kee muuxannoo sii kenneera maal argatte jirra? Maaliif si fayyade? Hamilee adda addaan argadhee hawwisoo takka guddi ganta biraatuma walitti qabnee ammas deemna. Hawwisoo biiftuu biyya teenyaatii fi hawwisoo baha Oromiyaa. Hawwisoo hedduu jira hawwisoo. Hawwisoo qonnaan bultoota? Waan meegamaa haratti galle gaafa sana irratti. Umrii kee baay'ee achi keessatti waan dabarsiteefidha haala kana. Hedduun dabarsee waan qubaa hin qabu waan bira. Meegaa hawwisoo baay'ee keessatti hojjettee umurii dheeraa dabarsitee kanaan wal qabsiisiti kaffaltiin yeroo sana hawwisoo keessa jiru akkam ture kaffaltiin kee? Kaffaltii uumaan qabnu gaafa sana afaan akkasuma dalaynee nama mana muuziqaa qabu bira geessine baasi jennaan. Amma direedhaa kabbadaa lammaatu jira. Tole. Mana muuziqaa nagaaritti muuziqaa beektaa. Isa sanin tuqan jenneetti kaaseetta dalaynee itti kannina. Innillee baasee uummata dhageessisee uummata baadiyyaa cufa. Eegas booda diboota gurguratanii kaasteephi bitachuu eegalan. Uummanni baadiyyaa eegaan beekanii afaan kana afaan biraa dhageeffachaa turan gudura. Waan kan dhagahuudhaaf amma gutaba dubartoota keessaanis baase alshabboon faanis baasan cuftinis baasan. Diboota magaalaa fidanii bitatanii kaasee taafiteephi bitatanii galan biyyatti. Akkasii babal'isaa turre kanuma beeynes bitadhaa jenneeni. Egaa aartii keessatti nama dabarsitee waggaa dheeraa waan dabarsiteef beekamtiin kee guddaadha. Mee namoota tokko dubbisnee jirra waa'ee kee irratti yaada akka kennanii fi godina Harargee lixaarraa yaada qindaa'ee walitti qindeessinee qabnutu jira. Isaan waan siin jedhan qabu, waan si gaafatanis qabu. Mee daawwannee walitti deebina. Ani jadi lokasi isi kaisa wali ofsina wal jabai fanna boru warkana da bauriyiti wai wal ganna tayyatu sani gafa duratti halan samu kan kaisa la gafa duratti sani be yaro sargi tija kaisa fu jartin tija miskin gete kan jala dem ne tabkhana afira turi gafa duratti san ya wata halon halan baka kanat nu gargarte jesan urgu mahamtu isan nafide barede kache da kannamide Iba mama harkana kaba ogeessi fayyaa isa naayee safa jettee khattaba taphatan kanaan haloo ta'uu yaadni jechuudha. Oromoo fardaan dabaalee sarba jedhu sana irrattis yeroo san keessatti yeroo dukkanaa ture yeroo miidiyaan dhoowwaadhaa ture akka arraba bal'ate kanaa miti. Sarba sanis yaadannoo baay'eedhaan irraa qaba baay'eedhaan itti gammada. Haloo daawwee shirwoota isii kan gaazexuun keessaa beena shirshirri haroomaa deemna dooniyaa bannee wajjin taphannaa kan joofin yaadadha. Amma mana godhaan san maaliin bu'aa ture duratti raashii biratti karaa cireetiin tabaaloo taphadhee bu'aa ture gaara keessatti buleessa qiisa. Waynatti haftee al tabaaloo daawwee jaartii guyyaa tokko sanii ni boocisa kanatti taphadheetiin boocisaa ture yeroon aruusa jiru. Ana hojii dhaggeeffannee waliin bu'aa ture gechiciifnee ollaa yaaloo daawwee. Sirba isiidhaan mee heera kamiitu nadheen qarqarenaa ka ja'u yoo kachi laallu taate maal laalchisa waan irraan tana mootummaan itti jiru wal qabata. Maaliif yoo kanyannu taate dhimma koorniyaa idileessuudhaati wal qabata. Isin yoom sirbite sirba kana mee ichi laala. Labsiin kun yoom bahe dhimmi koorniyaa idileessuudha. Kanaafuu wanti kanaa kun akka dhaloonni as deemulleen irraa baratu. Osoo akkuma miidiyaan hordofaadhaa gamayyuu dhiyeessaa jiru kanatti warri aadaa fi turizimiidhaas irratti xiyyeeffatanii baay'eedhaatti gammanna. Uummanni Oromoo hedduu waan si yaadatuuf waan si barbaannuuf sirboota kana silaa kiliippiidhaan amma geessitee nu dhaleessitee haalaan barbaanna. Amma na fakkaata amma haalli dhukkubbii yanni haalli akkam wayyooyitee haaloo nagummaami fayyumaami. Eessa geessa ammaan tan uummanni Oromoo bal'aa jira si gargaara hunda si bira dhaabbanna miliyoona meeqa uummanni Oromooti. Si jaalan haloo daawwee ana haadhu televizyiinii Oromiyaa irratti si argu haalaanin gammada ana haadhu irratti galatooma haloo daawwee nu dhiyeessuu keessanii warri Oromiyaa televizyiinii Oromiyaadha. Albama kee baay'eedhaan qaba. 13 hanga 15 niin qaba. Ati hoo haanila hanga irraa maxxansine meeqa akka taate mee naaf ibsuu ni dandeessa? Saniifuu qijji osoo hin ta'in orjinaalaan harkaa qaban. Maaliifi wanni inni walitti qabee taa'uuniif jaalalaan sii qabuu fi hangafa artii dubartoota ta'uu keetiin. Egaa daawwannee ol deebineerraa waan isaan jedhan dhaggeetteetta. Har'a akkasitiin taa'anii yaada uummataa waan uummanni siin jedhe hojiin kee hamma kana isaan biratti dhaga'amummaa akka qabu gaafa hubattu
Maasid dhagaa. Gammachuun na dhaga'ama haa galatoomanii anis bar isaanis akkanuma na keessa jiran qaama keessa anillee isaan keessa hin jiru jechuudha. Hawwisoon daawwitiidha. Daawwitii waan gaarii uummataaf dalayde uummannis keessa iflaala atiis uummata keessatti iflaalta. Inni tokko maal jedha kaaseetta kee 13 qaba. Oriijinaala isaa sanuu ja'a. Meeqa baastee kan jedhuuf gaa 23 irra akka gahee itti himneerra. Kaasetni ati baastee 23. Gariin isaanis fayyaa keessa kan gaafatan jiru. Yeroo aruuzaa kan yeroo cidhaa jechuudha. Haati manaa kiyyaa miskiina jettee akka isheen nagattee hin bannee fi sirba haaloo itti dhageessisee walii obsinaa hajju. Walii obsinee waliin jiraachaa. Wal jabeeffannaa boruu halkannaa dhaboo horiitiif wal gannaa ja'a. Kun hundi jaalala agarsiisa. Bu'aa aartii keeti. Bu'aa kee har'a teessee gaafa ilaaltu baga gammaddeellee siin jechaa Baga isinillee wal qunnamnee uummata wajji wal nu agarsiisan galatooma. Tole egaa yaada guddaadha kan isaan nuuf kaasanii waggaa 40 dura gara duubaatti si deebisa. Waltajjii bira kaastee Biheeraawii Tiyaatir yookaan tiyaatira biyyaalessaa bara 1969 waggaa 40 dura. Yeroo sana Harargee Shawaa Jimmaa jechaa akkasittiin hundi isaanii walitti dhuftaniit Biheeraawii Tiyaatiriitti agarsiisa aadaa agarsiistan. Sana booda gara biyyaatti deebitanii amma isa biyyatti deebitanii iyyuu dhiisaati kaayyoon agarsiisa sanaa maali? Maaliif si waamani? Maaliif ture agarsiisa? Kutaa kudha tokko bakka jirtanirraa akka wal qunnamtan afaan kana Haayile Sillaaseen dhorkaa ture. Afaan Oromoo hin dubbatamu afaan tokko malee. Afaan Oromoo wallee Oromoo hin jiru walleen gaafa sana amma guddoo jira jireedha. Warreen waliin nu qabe ni dhumanii akkas jedhan. Horii walii guuranii Haayile Sillaasee bira geessanii gaafatan. Hayyama guu gaafatanii dhaqanii si faarsanii afaan kanaan si faarsina dhaggeeffadhoo kutaa kamee jaaniin. Ogguu san Alishabboo sirba sanii. Yaa Haayile Sillaasee mootii biyya teenya yaa Haayile Sillaasee xaliyaan si agarraan dheefa dhukkee kaase jee. Dheeffee dhukkee kaase baqatee. Baqatee xaliyaan si agarraan dheefa dhukkee kaase jee. Kan isa jaju jechuudha. Sirba san jedhu sirbe. Oggaa san amma adda dhaabee አንዳንድ ቀን እንደ አመት በዓል ጉያ tokko guyyaa akka amat baala sirbaa jee afaan oromooti malee sanaanichi akka ayyaana waggaatti guyyaa takka amatatti gutakka waggaatti sirbaa malee hin danda'amu sirbinaa kan moggotti አንዳንድ ቀን እንደ አመት በዓል zifanu jeen tole agarsiisa erga dhiyeessanii booddee gara biyyaatti deebitanii rakkootu ture. Agarsiisa sana egaa agarsiifnee asitti finne amma namni afaan kana dubbatu ni jira jennee walirra dhumne dura. Egaa waliin beeknu Wallaggaa Walloo Arsiidha Shawaadha Harargeedha bakka cufaa waliin guuranii fida walitti. San dura namni waliin beeku. Waliin beeku san dura raadiyoonni Finfinnee Addis Ababa gad dabru achi gatti hin dhageeyyan. Achi garuu sin dhagayan as walitti. Wal dhaga'uun hin jiru. Hin jiru wal dhaga'uun asumaaf haasawaa malee achumaaf haasawaa malee hin dhaga'amu. Achi booda oguu agarsiifnee finne. Bullee gaama naquu jaallaan. Maali naquun kun? Dammaqanii jechuudha. Uummanni dammaqee. Uummanni kun dammaqee wal harka jaanii guyyaa dhifnee halkan baanee as keessaa nuti Harargee gallee jarri addaa facaanee qaayee. Dura maaliif isin eeyyamanii akkasumatti akka dhiyeessitaniif? duraan amma kutaa tokko way cufaa barumatti cufa ummata Amaaraatirraa Tigreetirraa cufataa wal guuran sabaafi sablammoota bakka takka wal qaban. Sana booda Dooktarri kabajaa Artiist Alii Birraanis achi turanii yaada jedhu dhageetii ture. Sana booda sirbillee kan bahee haati keenya takka maaltu addaan nu baase kan jedhu iyyuu sirbi kun kan bahee boodarradha. Achi sirbee mufannaa qaba ture. Yeroo sana baay'ee aaree na fakkaata. Hin aarre nuti maaliif wal laalla jechuudha bar. Haati keenya takka maaltu addaan nu baase jechuudha nuti maaliif wal laallee. Namamoo waaqamoo namummaa. Rabbi moo namummaa kan seera jallise jedha. Haati keenya takka maaltu addaan nu baase. Dhuguma gaa uummata kana cufa haati takka abbaan tokko ban. Kanaaf achirratti kan weellifame. Kanaaf weellifame. Daawwattoota keenyaa sirbi Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraa egaa waggaa 40 dura kan weellifamedha kan isaan nutti himaa jiranii. Seena qabeessa jechuudha yeroon isaa yerootti tokko ta'e yerootti bakka garaagaraatti sababa aartiitiin
uummanni bakka tokkotti dhufee wal bareechu. wal bare. Egaa sana booda maal taate halluun ergasiin bittinneessanii booddee maal taate akkamitti itti fuufteete? Eegas gaamma biyyatti gaddeebineeti madaraka irraa agarsiisuu eegallee uummata deddeemnee biyya keessa. Bakka cufa deemnee agarsiifna. Osoo agarsiifnu hawwisoo tuniin taatu jedhanii dirree dhawaatirra adaree nu galchan. Qotee bula hawwisoo meegamaa jedhanii. Akkan jabaanneef. Akkan jabaanneef achi waliin nu galchan. Meeshaa asitti nurraa hambisanitti kinnatii qabaleetti ijaaran. Ammas achi wal geessan meeshaa uummanni walii qabee nu bite. Adaree nu galchanii hawwisoo meegamaa nu godhanii eegaa achirraa mashanyaa nu qonnanii nu deemsisan uummata dammeessu jirtan jedhanii gallee baqa kaasee kana eegalle ammoo. Kanaaf bu'aa bahii hedduu keessa dabartanii hedduu keessa aartii itti fuuftan jechuudha. Weelluu kee wal hora warra keessanii teessumni guddoon shaggarii kan jedhu sirba kana irra caala yuutuubii irratti fe'amee argeetiin jira. Sirboonni gariinis akkasuma fe'amanii jiru. Bakka garaagaraas arginee jirra. Sagaleen qabu. Ambaasaltu fe'ina fakkaata. Ambaasaliitu godhee ambaasal gaafatamuu hin danda'a. Sagaleen qabanii egaa isaan kana laallee asis kan jiru sagaleen qabu. Ati sagaleedhaan nu jetta sirbicha. Namni waan jaalatuuf jechaadha. Asii istuudiyoodhaa immoo kiliippii isaanii gadhiisna. Sagalee kee isuma amma irra jirtuun isaanii dhaggeeffatu. Kiliippii isa durii yeroo sana hojjetteen immoo si daawwatu jechuudha. Agartee sagalee kee har'aatiin si dhaggeeffatu. Kiliippii kee isa yeroo sana hojjetteen immoo kan yeroo sana nama yaadachiisuun immoo ni daawwatu jechuudha. Ati ni jalqabda asii isaan si istuudiyoodhaa si haasofsiisu. Tole. Ada sirba. Walhora warra keessanii teessumti guddoon shaggarii baabura yaabbadhee dhufaa naan jedhe yaa shamarmarii. Walhora warra keessanii teessumti guddoon shaggarii baabura yaabbadhee dhufaa na eegi yaa shamarmarii. Marree dhufee kan ilaalaa yaaduu keenya dhimee dhufee argee wal fuudhannee too jimma buna seenee jibee. Awweetuutti haadha galfannee mattuutti gallaa. Suuraa kaaneetoo gammanna laalaa bineensa daggalaa. Damma shoolee bashannanni irraa tolee afeerra laaqana hin cootee affeera sochoonu gara wallaggaanaa kamtee. Damma shoolee bashannanni irraa tolee afeerra laaqana hin cootee affeera sochoonu gara wallaggaanaa kamtee. Tole guddaa galatoomii halluu egaa sagaleen kee ammallee egaa bareedaadha namoonni yaada akka irratti kennanis gamanumaan carraa isaanii affeerraa bilbilli si hojjeteef daawwattoota keenyaa nu bilbila nu barreessaa isiniin jenna egaa halluun birrii yeroo argattu qusachuu hin beektu jaa hin qusattu birrii ol hin keessu jaa nama rakkattee jirullee daftee ni qaqqabdi ofiillee kaawwattee namni hin qabaadhaa yookaan akkas qabeenya waliin horadhan jettu jaa. Dhugaa. Hin jedhu hin beeku maallaqa haa jechuun beeku silaa maallaqa jechuun beeku yaa kootu na keessa hin galu. Gaafa duraa sana gudaleenus maallaqaan hin barreeffama. Akkatti namni ol kaayyetu san hangana maallaqa mana naa kan jee mana muuziqaa hin gaafan. Alishabboo wal mari'ataani isaanii isa jala deemnee dalaynaa wacii waan nu baasan jira kan nu baasan san. Guyyatti hanqan hubaasan hogguu dalaynuu hogguun dalaynee hin fudhannu dhaynee hogguu dalaynuu malee nuti afaanuma kana uummataan dhaqqabu malee waan horii hin beeknu warri gaafa duraa walis. Ani gamee qayyaan hin beeku. Ishuma qabdu iyyuu birrii xiqqoo ishee qabaattee iyyuu namni yoo rakkate innuma sana natti hafu qarshiin kun. Numaan kan nama rakkatus namni akka qayyaatti maallaqa maaliif namni maallaqa ol kaa'u hin beeku. Egaa mee gara wanni taa dhufnuti kaaseetta kee 23 qabdu keessaati kaaseetta takkaasaarra sirbi tokkummaa gamtoomina qaroomina uummata kana kan ibsu tokko jiraanaan jaan hunda isaarra. Egaa amma gaacufaa walii galatti jechuun natti baay'ata natti ulfaata malee dhuftiin akkasii jira. Maalirraati hundarraa hin dhabamu jaan hunda kaaseetta kee hundarraa gamtaan jiraachuun qaroominni kun tokkummaan barbaachisaa akka ta'e kan kaasudha. Akkanatti sirboomuu qaba gaa. Akkanatti sirboomuu qaba akka karrafe kaasu.
kan waada gadi dammaysu jaalala jechuun uumamte jaalalti jaalala jechuun osoo sirbi kun hin jirrees namni cufti wal jaalateeti wal fuudhaa ture waliin horaa ture jaalalti hanga qabdi amma ummataaf kuusaa mataa ummataaf annu qaban laal kan dardaraatis akka karaa deebi'u kan dubraatis haawwanis manguddoos waan matee cufa ammas nama cufa deddeemnee gaafanna manguddoo baadiyyaatti dhaqnee gaafanna ta magaalaattis ni gaafanna dur akkam turee. Tole halloo isa kana bal'inaan ni gaasna waan ta'eef amma keessattuu weellistoonni yeroo ammaa si dhaggeeffachuu barbaadu namoonni weelluu barbaadan akkasitti si dhaggeeffatu waan ta'eef bilbila qabna gidduutti bilbila tokko haasofsiisnee waliin deebina. Tole hello hello nagaa jirtu akkam? Nagaa jirtu waaqayyo. Een jennu wal barraa? Tegistiin jedhamaa magaalaa Naqqamteerraa. Eenyu? Tegist? Magaalaa Naqqamteerraa? Tole mee yaada qabdu gaaffii qabdu dinqisiifannaa kee ibsuu dandeessaa? Haala daawweedhaanii bagaratti simaare jecha. Bagaratti simaare nuuni kanaanii wanti Oromoo taatee dursa jiraachuu keessatti baay'ee gammannaa. Bagaratti simaare jechuun barbaade. Halluu baga simaare siin jechaa. Amiin amiin amiin. Galatoomii amiin. Gaaffii yaada qabdaa? Gaaffii yaada hin qabu. Tole galatoomii. Tole Tegist galatoomii fayyaanuu ta'ii eessi. Tole isuma amma kaasne kana. Artistii jechuudhaaf weellisaa jechuudhaaf hojii akkamitti hojjetamuu qaba? Amma irra caala kan hin dhaga'imaa inni halloon sirbuudhaaf miti kan jarjartu waan sirbituuf beekuu irratti jarjarti jaa. Sirbuuf weellisuuf osoo hin taane maaliif weellisa kan jedhu sanarratti yeroo fudhatte. Maaliif weellisaa? Ammata dabre bara dabre akkana sirbe ammata kana maaliin sirbaa? Jechuu qaba hawaasaan rakkina hawaasa keessa jiru. Waan hawaasni mata si galfatu namni yoo akkasi sirbuu waatte namni mata si galfatee tapha kan dhaggeeffatu ogguma takka oggula dhaggeeffata bakka mataa badee. Wanni san waan bu'uura qabu ta'uu qaba waan seenaa qabu ta'uu qaba waan uummanni gaafa san maal jettee walifte amma maal jettee walifte zeemaan sagalee walitti dhiyaachuun qabdu zeemaan sagaleen isaanii walitti dhiyaachuun qabdu jijjiiramu qabdu. Yaada sila nuu kennan irraa kan dhaggeeffanne keessaatti mirga dubartootaaf kan ati sirbite yeroo sana baay'ee fagoodha mirgi dubartootaa eessa jira gaafa ifuun beekan gaafa san namni hin beeku nuti illee dhalaadhaamti hin beeknu amma hedduu rakkina dubartoota rakkina keessatti horan akka ammaa qara'anii dammaqanii ifin argine hedduu rakkina keessa dhalanii guddisanii abbaa manaatii hojii isin galan mana keessaas ka dalagu isaanii waan takka waan isaan baratan gaafa san barachuun dhalaan barattee isa dhayti jaan gaafa san gaa. Eegas booda amma osuma wallifnu gama dhalaa kanaanis sirba dubartoota kaanis kadhiiraa kaanis eetaan bahaa asitti akkamitti dhaggeeffamuu qabaa wanni kun itti dhaggeeffamuu qaba jenneeti. Gaafa falmattuyyuu seerri dubartiin haa xiqqaattu jedhu eessa jira kan jedhuun falmattaa jedhan. Heera kamii kan nadheen qarqaree haafti jaambayinaa jeenutti mure kamii jaa. Mee fidaan atti agarsiisaa kanaa. Heera kamii kan fidaan agarsiisaa eessarraa bu'ee kadhalaan. Hin baratiini. Hin baratiin doo bakka tamirraa dhufee nurraa immoo mootummaarraa immoo. Bakka tamirraa dhufe eenyu jee heera kamii kan nadheen qarqaree kan haafti jaambayinaa jeenutti mure rabbi raamataa godhuuf abdii maamu qopheetiin naa katabee. Heera kami kan nadheen qarqaree haafti jaambahinaa jeenu mure heera kami kan nadheen qarqaree haafti jaambahinaa jeenu mure dhiira jalan jirru nutis uumamaa barumsa maadhamne sababa nadhummaa heera kamii mee kan nadheen qarqaree haafti jaambahinaa jeenutti mure. Heera kami kan nadheen qarqaree haafti jaambahinaa jeenu mure walaloon isirree abba lamaa sadii hafe ni jira amma haasitaan. Tolemee gidduutti immoo yaada namootaa akkasuma dhaggeeffanna godina Jimmaarraati
yaadi nu ergame ni jira daawwattoota keenya isa daawwannee walitti deebina atis achirratti gaaffii si gaafatan yaada si kennan dhaggeeffadhuuti deebii kan taaf isaan ibsu. Tole. Geemmoo kana gaafachuu barbaadu jireenya ishee irratti sirba kana irratti maaltu si kakaase kan jedhuu fi amma haalli isiin amma irra jirtu maal akka fakkaatu baruun barbaada. Aloo daawwii kan hin beeku artistoota Oromoo ta'an gurguddoota beekamoo keessaa tokkodha. Qabsoo afaan Oromoo beeksisuu keessatti yeroo gurguddaa jalqabanii irraa kan biroos jiru kan jara kana wajjin qabsoo guddaa kan godhaa turte ta'uu isaatti hin beeka. Yeroo dhaggeeffadhus baay'ee gammachuun natti dhagahama. Maaliif amma kan dabalata jechuun barbaadu isii utuun argee kan hin jechuun barbaadu ammas kan hin jedhuun baga rabbiin lubbuun si jiraachisee qabsoo kan kee kana har'a galmaan ga'ee sadarkaa kanarra ga'uusaa teessee arguu keetii baga gammadde jechuun hin barbaada. Amma mararfannaan isiidhaaf qabu amma kana boodatti akkasiin jabaattee hojjettuu fi duubatti akka hin deebiin ammas immoo namoota afaan Oromoo sirbuu barbaadaniif akkasiin gargaartu. Kana boodas waan gaarii hin baaftee yaada. Kanaafuu jabaadhuun jedhaan. Afaan keenya baduuf sadarkaa baduurra qaqqabaa ture san sadarkaa addunyaatti beeksisuu irratti gahee taphatani. Kanaaf ana ta'aniitu yookaan aloo daawwis ana taateetu afaan kiyya akka hin banneef gumaacha guddaa kan gochaa turte waan taateef galata guddaa galchuuf hin barbaadu. Daawwattoota keenya wal deebinee jirra. Halloo jabaadhu siin jedhu irra caalamuu cimina kee yeroo tarii sana yeroo afaan baduuf jedhu yeroo sana dandamattee as ga'uu keetiif yaada deebisiif kan isaan si jedhaniif. Galatoomaan jaan isaaniini afaan keenya kanaa'u dhaggeeffattanii wallee tanaa'u dhaggeeffattanii dilana jaalala mul'isuun keessanuu hedduu na gammachiisa. Walumaan gammannaa rabbiin fayyaas natti haa ta'u isinillee fayyaas natti haa ta'u. Galatoomaan hojii manaas si kennaa jiru hojjedhu. Amma kana booda si eegnaa kan jedhan gaafficha keessatti siif ka'edha. Kiliippii isaas akka barbaadan gaafachaa jiru. Hojii hojjedhuudha kanaan boodallee artiitti nu deebi'ii kan jedhanidha gaaffi. Sirri dhagaa yoo rabbi jee jiraannaan ni hojjedha. Booda deebi'u amma wanni na dhaabaa bar duumaa irraa na dhaaba. Malee booda deebi'u afaan kiyya osoo hin jiru. Kanaaf sirba hin dhiisu akkuma isin jettan nan hojjedha. Yeroo gabaabaa keessattis fideen dhufaadha. Waa'ee ammas hojii jalqabdee kanas immoo naasofna waan ta'eef. Akkuma isaan jaaniin ni hojjedha. Isaanuu baadheetiin deemuu ni barbaada baran. Uummata afaan kana bar uummanni akka badu afaanuma kana afaan dhaqqabu jenneeti irra dhumne warreen duraatis irra dhumne beelaa fi dheebuun rakkinaa fi bal'oon hin beeknu amma bakka cufaas amma saansuura kafalaa maallaqa kafalaa dalayna maallaqa hayyachuun beeknu yoo maallaqni bakka tana dabarse afaan kana maali jennaan afaan kana saansuura goona saansuura kana maaliif godhan politika qabaa hin qabu immoo politika kan uummataati. Saansuura gibira kafalaa dalagu turre gibira kafallee waan rakkoo achi keessaas turte rabbumaa beeka uummanninis ni beeka namni afaan isaa muka tokko guudhaabe bishaan jala guuree magarsee guddisee gaaddisaaf jala taa'a. Akkasii irra gaaddisaaf jala teenye afaan keenya waliftoota amma wallisu jiruunis rakkoo waan hin dandeenye ni gargaara walleegaa akkana wallisaa akkasii wallisaa akkana godhaa jeetiin bira dhaabbadaan kan jiru. Kanaaf rakkoon hin jiru artiin laga hamaayyuu ce'ee dhufeera. Har'a Oromiyaa jechuun kun uunaaf waan guddaadha. Namni Oromoo guddaa jedhu gaafa dura du'e qophii afaan Oromoo jiyoosoo raadiyoon irra dabru uummanni Oromoo dhumaa ture. Ammaan kun naaf guddaadha gaaddisa jalaan taa'u jira jechuun hanqaan jiru. Waan guddaadha kun. Kun gammachuu guddaadha. Gammachuu guddaa Oromoo jechuun. Yaada ammasiif kenname keessaatii tokko maal jedhee weellistoota bebbeekamoo wajjiniin hello. Akkam jirtu? Nagaa eenyu jennu wal barraa? Eenyu? Eenyu jennu? Tole eessarraa bilbiltu?
Tole yaada keessan itti fufaame. Hello. Yaanni kiyya artistii Hailuu Daawudii irraa qophii ana irratti nu affeeruu keessaniif baay'ee isin galateeffanna. Tole galatoomaa isinillee. Weellistoota akkanaa. Hello. Sirriitti beekumsa gaarii qabanii fi muuxannoo gaarii qaban kana akkanatti nu affeeruu keessaniif baay'ee isin galateeffannaa itti nuuf haati. Hailuu Daawudiin jabaadhuu jedhaniitiin jetti jaalannaa nu jabaadhuu jedhanii nama baay'ee bira jira namni tokko haa dubbisuufi. Tole dubbisi. Hello. Nagaa. Haaloo daawwee kallattiidhumaan haaloo jedhiitti dubbisime. Hello. Tole egaa wal deebinee jira daawwattoota keenya addaan citee jira bilbilli. Waa'ee maalii ture kanaasaa jirru yaada ammasii kenname keessaati. Artistoota hangafoota ta'an yeroo sana rakkoo baay'ee jiru keessa darbuudhaaf hangafa ta'an qixxeedhaan lakkaa'amuu qabde halloon kan akka Doktara Kabajaa Artist Alii Birraa wajjin jira. Kanaaf lama taatanii wal harkaa fuudhuun yeroo sana jaalalli ture rakkoon sun akkuma jiru ta'e garuu isin wal faana taatanii wal deeggartanii wal harkaa fuutanii amma kan akka Almaaz fa'aa Adam Haroon Amal maal fa'aa kan akka. Hoggoo hojjannoo amma nuti bakka takka wali qabama. Hojii teenya. Walaloon barreeffamtee dhuftu. Kun abaloo haa wallisu, kun abaloo haa wallisu, kun abaloo haa wallisu jennee walii kannina. Zeemas waliin baafnee iddoo abdii qophee katabara bira mataa godhe dura kan dabarsiise wallee akka abbaa kiyyaatti Muhammadaa Machi. Yaa bareedaa diimaa ka jaalalan beeni qaama biraa dhiiftee isaan seente onnee yaatamne ninna katabne. Yaa bareedaa diimaa kan jaalalan beene qaama biraa dhiiftee isaan seente onnee gee wallisaa walaloos ni qaba. Wal harkaa fuutanii weellisuun yeroo sana ture. Wal jalaa fuunee walli. Jaalalli ture jaan. Jaalalaa jira. Mee akkam? Jaalalti waan nyaannu wal nyaachifna waan hojjennu wal hojjechiifna ati asiin qabe ana asiin qaba achis asiin qabe ana asiin qaba akkasi kaafna ol wajjin wal ndeessin halkanii guyyaa hojjetaa bullee achuma rafnee yoo gallee walit deebina sanum akkasi daleena malee eessatti hojjechuu dandeenya dila kana kophaa addaan oriyaanii namni dalaguu danda'u. Har'a laalimee har'a dhaloota amma keessattuu dhaloota muuziqaa har'aa laalimee akkamittiin tilmaamta isas yaadanii kennita boodarra. Hello. Nagaa jirtu? Nagaa keessanii. Nagaa hin jennu. Nagaa. Dargaggoo Adiyyi Musaatiin jedhama. Tokkee. Gaaragee ba'aa namni gasulaa wajjira bishaan guddaa fi narjaa namni gasulaa irraa. Yaada keessan? Halluu daawwitiif. Halluu daawwitiin bagaa rabbii fayyisee guyyaa irratti ijaan serkumaan guddaadhaan ofiif. Amiin. Baga nu jiraattee. Amiin. Naa bakka halluu jechuun waan nama guddaadha. Aadaa Oromoo seenaa Oromoo silaa osoo isin jiraachuu baatte aadaan keenya afaan keenya hin jiru ture. Aadaa keenyatti silaa asiin ga'uu isiitiif galanni isii waan guddaadha. Tole. Galatoon. Nu biratti baay'ee si jaalannaa baay'ee si kabajnaa kana caalaa jabaa guddisuu fi sifaana jirraa naa jettan. Galatoom anis isin jaaladha. Ayyaa firu galatoomaa. Tole galatoomaa. Tole. Egaa mee yaada amma kaasnetti haa deebinu. Wal harkaa fuudhanii weellisuun sin biratti akkasana ture. Amma garuu namni kophaa fiigaa jira. Wal jaalan ammas wayisan qofa. Tole. Wal jaalan hedduu wal jaalan. Hedduu wal jaalata namni ani hafumanin na barbaadan isaan hafanii barbaada akkasii wal hojjechiifna waan haaraa dhufe hottaa jennee wal barbaanne waliif dabarsina jechuudha. Tole mee. Amma ati amma nigaa amma eegaan ciise amata kudhanii foye. Kanaaf keessa deemee ilaalle garuu hogguun dhageessu sirboota sirbuun isaanii nuti uumne jechuudha. Laal achis laafi dubaanne isaan hin sirban. Jiru afaan kun hubadee jira. Egaa achis finne booda dhufe amma babal'atee miti wal jaalatanii walaloo barbaadu qaban. Walaloo barbaadanii manguddoo jira haaboon maal jedhan abbootiin maal jetti warri dur maal jedha adur irraa kaafees ni jira ka seenaa qabu. San cima gaggaafatanii waan mi'aawaa tokko dalaguu qaban amma maaliif jaalalti. Jaalala qofa irratti Jaalala qofa irratti xiyyeeffachuun tun annatti hin fakkaatu.
waan itti fakkaatu dalaguu qaban aadaa waan uummata keessa jiru waan uummata keessa jiru waan mi'aawu jaalatti dirree baatee tun hin mi'oochu namatti amma wati qacuma dhaggeeffatan uummanni ni dhiisan sirba kana. Kiliippii isaa argiteetta yoo ta'e kiliippiin irra caali isaanii sadarkaa waan biyya alaarraa fudhataman fakkaatu sadarkaa jireenya uummatichaa wajjin waliin gitu. Koopii fakkaata alaal waan dhaalan fakkaata. Mee ibsimee akkam kiliippii argite? Akka dhaalma hin taane waan ifii dhaaluu qaban waan isaanii afaan isaanii guddisuu aadaa isaanii ta dhugaa fuudhanii dalaguu qaban. Ta dhugaa jechuun walaloon afaan Oromoo hin dhumne hin dalagamne yoo hin dalagamne. Amma kiliippiiwwan tokko tokko akkas sadarkaa jireenya uummatichaa hin agarsiisu jettee mormitaati. Kiliippiiwwan amma bahaa jiran keessattuu. Amma shaggooyyee waggaa jennu shaggooyyee waggaa sirban aadaatiitii fi biitiisiitti dadhabamuu qaba. Aadaan dalagu jiran garuu agarsiisuudhaaf uummanni keenya jala kan harkeen jiru ni dinqisiifadha agarsiisuu isaatiitiif. Kanaaf ammayyeessuun ni danda'ama. Ammayyeessuun ni danda'ama haruma feetettu aadaarra hundaa'uu qaba. Aadaarratti hundaa'ee eessaa kaatee aadaan tun Harargee aadaan tun Shawaa aadaan tun ammoo ol keessa dalagu jiran. Ammayyeessuudhaaf gaana fakkaatee garuu bareedduudha. Haala uffannaa haalatti dhiyaatan haalattiin sirban maal kana ni ilaaltaan? Ni ilaalanii harka amma yaadee irratti kan nuun xiqqasho haasha hojjetanii. Hojjetanii. Garuu fooyyessaadha. Fooyyessaa deeman isaanuu. Maaliif? Haalli afaan aadaa tana guddisuun hedduu rakkisaa gaafa duraati amma dila kana ni gammadaa waan akkana dalagan. Mee haalloon sirboonni hafan jiru walaloowwan na bira jiran jiru jetti. Hedduudhaa jira sirboonni uummata Oromoodhaa hedduudhaa jiran dalagamne hin dalagamne nutuu hojjechuu hin dandeenye egaa biyya tana cufaaf Oromoon hedduudha beektaa hojjechuu hin dandeenye hin tuqamne jechuu hin dandeenye ammallee. Kanaaf jira koottaayyuu isinii kenninaadha. Kana gaafate. Namni weellisuu barbaadan. Namni weellisuu barbaadan dubartiis ta'ee dhiiraatis ta'ee waan dandeenyuun namni weellisaa ture gargaaru warra weellisu. Deemaas walaloos kan nuufi. Tolemee gidduutti yaada jiraattota godina Harargee bahaa waan isaan siin jedhan dhaggeeffannetti walitti deebina. Wahii qabannee guyyaatti wal agarreessan sirbinii guyyaa sanan dhaggeeffachaa ture amma dhiyeessiitii ilaa hanga garaa dachitti kana garaan bannee jechuudha. Galatoomii aduu arraa nu harkiftee gaara gaara eebuu walii baanee arraa haju. Sirbaa duudaa weedhaa keessa kuni bakka itti na dhaabbattus hin beeku jechuudha. Jaalattiin guyyaa san isii irratti harkee bu'uurtee sirantee bakka geessee mataa namaa 5 wajjin dhalle jechuudha gaafa san bu'uura kaayoo isiitirraa kaka'e. Ijoollummaa hayyarraa eegalee ilaan guddadheettis taphadhee heerumee ilmaan kiyyatti dabra. Taphas jechuudha. Ilaa amma taphnis ogguu takka taphni namaa ni moofama. Kan moofannaa hin qabne taphasiiti. Kan dulloomne jechuudha. Kan ilaa amma biyya baadiyyaa kiisha Oromoo keessa jiru tapha halluu daawweeti. Taphas irraa agaggara sota migira sota deemadee goree sidira jechuun. Hai maal halluu daawwetoo tapha kam qabdii tayyattuun na dhagahame mucaan gisee sana geette jechuudha. Kana keessatti maaltu na dhagahame oo shirri aramaa'ee deemnaa doonii yaabbannee wajjin gammaannaa adda geettu na dhagahame. Hogguu kana keessatti hai maalee haramayaa san geeleetti mucaa bootii yaabira dhaquun qabaa. Ogun tapha harage keessattuu haroo bira kuteetiu dooniiwwan ilaalaa dhaqeetuu koruun hin danda'a. Yoonni hin deema jee warri keenya achi hin dhiisu. Yoonni nafa jee qalbiitti jaanni ilaala jeetiin jira. Ani bakka guyyaa iidaarratti dhaqee ilaaluun qabaate jettuun murteesse. Osoo kana murteessee jiru aruusni tokkoo dhufe. Kaanee guyyaa aladaa tokko hafira keenyaatti aruusaafuu yaane jechuudha. Haramayaa sanis sababa halluu daawwii hajjattuunis wal qabachiiseetiin dhaqee ilaalee. Egaa wal deebinee jirra daawwattoota keenya sababa keetiin Haroomayaa dhaqee ilaalee jette. Haroomayaa bareedaa sirba hoota namni shirshira daawwadha jettu san hoota shirshirri Haroomayaa deemna beenu shirshirri Haroomayaa deemna doonii yaabbannee wajjin gammanna jaa doonii sanis namni horee haa baruu bishaan san. Amma maal si dhagahama Haroomayaan akkas ta'ee gaaf ilaaltu? Amma gaa goggoge waan guggoo isa rabbuma beekanii. Ergasiis xiqqoo deddeebi'uu jalqabee ture hojiin garaa garaa. Oguu roobni dhufu deebi'a. Garuu akka gaduraa sanaa miti. Injiru.
bishaan akkasanii immoo bishaan xaliila bar xarafa dhaabbatu gubbaarra deemne sirba qurxummii wajjin bishaan keessa waan jiru wajjin wallifnee bal'aa sirbi tokko oguu wallifamu ati mataa kee kana aguu kaate qaama kana cufa tuquu qabda hanga miilaatti ol deebitee mata deebuu qabda ammas guu sirbas sirban akkamittiin sirbee abalu warreen dura akkamitti sirbee jee sirbuu qaba namni. Ni jalqabaa immoo sababa keetiin iyyuu sirba keetiin sababa sirba keetiin. Nama hedduu dhaqee ilaala biyya cufa. Isa dura immoo namni yaada kenne maal jedhee sirba sii dhageennee jaalalaan waliin taanee amma ijoollee 5 godhannee jirraa jaa. Waan galatoomii aduurra. Galatoomii aduurra nu harkiftee garagara wayiitee walii baaftee nurraa. Guyyaa kamaletti addaan baane sanii kan nagayatti waliin hin jiini ati ni yaadattaa waan daganne ani jaatam sirrii. Kun jaalala namatti tola. Akka waliin jiraatan akka waliin bulan. Wajjin bultan. Mee halloon mee sagantaa keenyas gara xumuruttidha kan fidaa jiru daawwattoota keenya mee gara xumuraatti yeroo dhukkubsattee turte sanatti deeggarsi garaa garaa siif taasifamee ture. Deeggarsi siif taasifame maal ture? Deeggarsa Oromiyaallee na gargaarte. Naannoon Oromiyaa yeroo sana. Naannoon Oromiyaa yeroo sana na gargaarte. 300 na fakkaata. 300 na kannan itti wal'aaname mana xiqqashaa tokko kiyyallee miti manni sana ittiin jaardireedha. Laftillee itti jaamti. Deebi'ee amma hanqaan jiraadhe itti wayyaa egaa ni amma san dhumee jira. Amma. Halloon Adaamaa jiraachuu barbaaddi. Adaamaa jirti samma. Keessattuu immoo hojii aartii itti fufuudhaaf barbaaddi xiqqoo fooyyee waan qabdu fayyaan haala lamarra jirtu maali? Haala irra jirtu? Haalli amma jiru amma eegaan as dhufe qophii takkaaf hin dhufe Addis Ababa tana kan Finfinneen dhufe dhaqee achiin deebi'ee asumaan jiraadhaa dachii tana akka dinquun naa kanne. Lafa sii kenneera? Lafa naa kanne dinquun. Kaarii meetira meeqa sii kenne? 170 akkas naan jira. Akkas naa kanne amma dhaqee ilaale. Dhaqaalee itti naqeetiin bu'uura baqayse waan hin jaarradhuun hin qabu maal ja'an qarshii 10 uummanni Oromoo yoo sii buuse siif jaaranii naan jedhin kun qarshii 10 yoo sii baasan uummanni Oromoo siif jaaranii uummata Oromoo gaafadhu akkaataa itti danda'amutti siif jaaranii ruuxoon 50 nama tokkotti ba'aadha jedhe. Nama hedduutti immoo takka namuu takka hogguu darbee gosan siif jaaranii fooqillee siif jaaran jedhin kun uummanni Oromoo. Kanaaf lafa ni qabdi hallooni garuu mana hin qabdu mana jaarrachuu barbaaddi kanaaf deeggarsa gaafattaa jechuudha. Deeggarsa ni gaafadha ammallee uummata harkaan qabu kun mana tokko mana ayyoomeetoo achiin galagaa ayyoomeetoo mana tokko naa kannite isii biraan gala isiillee naa galatoomtu Oromoodha sabboontuudha baatii 3 jiraachuu isii bira. Akkasuma jaalaluma isheetiin. Jaalalumaaf nyaataa fi dhugaatii illee isumaan na jiraachise jechuudha ayyoomee ta'u hoteela ayyoomee ta'u sanii jiraatu. Kanaaf dirqama lammummaa ishee tokko baate. Dirqama lammummaa kiyyaatiin baajettee asumatti taa'itee hanqas ijaaranu ni eeyina jettee ayyoomee ta'u if bira na galchite. Ijoollee waa'ee maatii keettis sila kaasnee dhiisne ijoollee meeqa qabda namni si fakkaatu jiraayi aartiidhaan kan akka keetti karaarra jiru jiraayi kan jedhus gaaffii. Ijoollee raayeen jira ijoollee 3 qaba. 3 qaba. Ati sadeenu ni sirbanii amma tokko sirba mul'isaa hangafa kiyya isa sirbu jira amma haaree tokkollee gallakkisee jira garuu sanni waan hin jenne amma lammeessaa dalagee gallakkisuuf deema amma dalaguuf deema inni illee gargaarsa ni fedha yoo dalage. Kanaaf daawwattoota keenya hangafa aartistoota karaa dubartootaatiin jechuun ni danda'ama akkuma akka Dooktara Kabajaa Aartist Alii Birraa beekamtu hojii guddaa kan hojjette yeroo ammaa deeggarsa keessan ni gaafatti haa ta'uti koonsartii garaagaraa weellistoonni garaagaraa ogummaa keessaniitiin koonsartii yookaan sagantaa wayii qopheessitanii haala isheen ittiin galii argachuu dandeessu karaa mijeessuu ni danda'ama akkasumas immoo aadaaf turizimii wajjin wal qabsiisnee sirboonni isheen sirbite baay'inni isaanii jabinni walaloo akkasumas immoo wantoota garaagaraatiin ilaalamee sadarkaan itoo kenname ani amma 240 miti kanatti weelliste. Baay'inni isaa sirbi kee tokko isaa tola lakkoofne jechuudha. Kaasita 23. Aadaaf turizimiin osoo kana ilaalee sadarkeessuu osoo danda'e namoota akka seenaa keessa waa guddaa hojjetan kana osoo sadarkeessee kan jedhudha. Namoonni humna qaban hundi isaanii osoo gargaaranii kan jedhu yaada qabna bilbila qabna fakkaata. Hello.
Hello, akkam jirtu? Nagaa hin jennu. Hello. Addaan citee jira. Egaa dhaamsa kana ni dabarsina. Halluun xumura irratti wanti yaadi dhaamsa waliigalaa ati dabarsitu yoo jiraate sagantaa keenya gara xumurarra jira waan ta'eef. Dhaamsa waliigalaa uummata ni jaaladha. Uummanni na jaalata. Uummataan rakkataa nama gartee waa hojjechuu fedhu. Namoota jajjaboo kan qabsoo dabarse gargaaruun isinirraa eegama. Nutis amma ani sanqaan danda'u barnoota qajeeleen dabarsaa fi waan hin qabu qarooma walliftoota ammoo ol ka'uu fi namoota waan hunda barbaadullee waan dandeettii xiyyaatiin isaan ammoo dandeettiidhaan amma adaama na qubsiisuu qabanii dirqama lammummaati. Kan qabus waan takka wanni hojjettuuf uummataaf. Nuti horiin qabnu uummata qabna jechaatti turre hojjennu. Yeroo isin hojiitti hojjettan sanatu yeroo maallaqni itti argamu sun. Inni argamu malee ni gaafa sana. Bilaashi kannineeti borus bilaashi bakka dannaan afaan kun afaan adda qabu. Afaan nu dura beekan akkamitti dhaqqabna yookiin ni bada aadaa yoo qabaanne afaan hin qabaanne ni bada. Afaan ammaa san bisuu fedhan san dirqumatti kan dhumee kaan Soomaaliyaa fixan asii deemanii Abdullaa Rusiifaa hojjan. Achi dhuman osoo baqatanii asii deemanii. Kanaafuu afaan kanarraan bisuu qabna namuu du'ee waan san dalagu qaba. Akkasiin waltaanee bakka hojiin tijjaa'uuf jireenya kiyya wal hubatan. Maallaqaas hin beeku. Kanaafuu na cinaa dhaabbadhaa. Na cinaa dhaabbadhaa. Artiidhaan isinin deeggara. Isinin deeggara. Irra jirtan hundaaf isinin deeggara jechaa ni jirta. Walliftoota, namoota, qabaattoota, dureessota. Waan dandeenyu na cinaa dhaabbachuu qaba. Anis waan muuxannoon qabu dabarsee fi walillee waan hin hojjedhu hojjechuun qaba jechuudha. Dirqama hanqa lubbuun saqa isaa baatu waan takka hin dhiiftu jiraattee. Tole. Artiist Halloo Daawwee guyyaa har'aatiin qophii anaa dhufuu irratti keessummaa taatee asitti nu argamu keetiif guddaa galatoomi siin jenna. Galatoomaa. Fayyaa nu ta'e. Daawwattoota keenya qophii keenya xumurree jirra. Artistii kana deeggaruun faana dhaabbachuun jajjabeessuun barbaachisaadha jenna. Qindoominni qaama hundaa ni barbaachisa. Torban qophii biraatiin wal agarraa daawwattoota keenya hangasitti yeroo gaarii isiniif haa ta'u jenna. Bakka jirtanitti yeroo gaarii. Fardanda vale, sabako fardanda vale, oromo fardanda vale, sabako fardanda vale. Gamna figo tumma, arjo magaro ma, galgala gana ma, surisa farfa ma. Oromo fardanda bale, sabako fardanda bale. Bale, sabako fardanda bale. Agada dalota, burka sirna gada, abada hoda, dure tola dada. Abada odae, dure tola dadae, ulaga ulpinae, katanka budugae, reni madalu.